Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Taaddaluu akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jedha hundi keessan akkam jirtu warri mana kiyyaaf haaraa taatanii like subscribe gochuudhaan gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha warri taatanii jirtan immoo galatuma ulfaadhaa like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota kiyya baga keessanii bara haaraa akka lakkoofsa faranjiitti har'a tokko jennee kaane jirra bara 2023 baga geessanii isiniin jedha maal jedhu Ingiliffaan abiriin ifa magaan beeku baga geessan isiniin jedha walumaa galatti ayyaanni keenyas immoo dhufee jira ayyaana guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif fuuldura keenya jira isas baga geessanii jala bultii isaa isiniin jedha kinoo asittillee bakka jirrutti warri nuti bira jirrullee ayyaana akkanatti kabajataa turanii hedduu tokko namatti tolaa isiniin jedha kinoo Kirismasiin beektanii akkanatti hojjetu isaanis beeta kiristaanii keessattis haalattis ni hojjetama hedduu namatti tolaa isiniin jedha hundumti keessanuu bakka jirtanitti ayyaana gaarii nuuf haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha egaa akka amantaa keenyaatti illee hin eeyyamamu garuu amma ta'e immoo namni hundumtuu akka egaa seera amantaatti kan deeman hin jiranii ni hojjetanii innaa haala kanaan hojjetanii bareechanii isiniin jedha akkatti garuu dhugaa dubbachuuf yeroo hojjetame bahutti ni bareeda wanti kuni kunuun nuti illee galgala baanee keessa dhadhaabannee viidiyoo isin waraabnee isiniin jedha garuu galgala waan ta'eef hin mul'atu kan guyyaas immoo sirriitti yeroo hojjetanii baasanitti sirriitti ifaan bareeda isiniin jedha inni akka kana bareedaa galgala inni qabsifamu dhugaan bareedaan galgala gibbii keenya kana fakkaata warri hin beekne asumaan laala asis jirabe akka argitanii guddichi tokko sin jira kinoo asii amma inni ga'u laala argitanii baay'ee mul'attu taadduuni innaa baay'ee bareeda kun immoo baay'ee guddaadha hundumarrayyuu jechuudha innaa meerii kirismas naadaalaa kun bilanaan okay. Nah, tado ya ada kau udah berfadu, minta samash. Bukan, bayi bareeda garuu akka amantaa keenyaatti illee Dibaabiin isaa das nama jedhaniin. Das nama. Nuti immoo yaa'u asitti hoggaame akka dabarsuu keenya. Gibbii kana dhugaa garuu ani gibbiin kuni baay'ee nama rara. Wanta baay'ee gibbiin mana baay'ee waan baay'ee itti dabarse waan ta'eef baay'ee tola nama rara sokkoma itti jaallatudha. Baay'ee namatti tolaan isiniin jedha ayyaana jira ayyaana amma asitti dabarsite kecha biyaansi afur moo dabarsinee jirra afur moo sadii dabarsine asitti shanaffaadha okay shanaffaadha kanaafiyyuu mee kana arguu keetti immoo maaltu daseedha bergiti kun hoggaa hin hojjetama aggiin bare gaddaa bubbeen wala kuffisee ture Nuguma barana baay'ee bareedaani haala bareedaan hojjetame sakkana baay'ee bareeda biqila kogaa afaan kanaan jiru kogaa dhufnee waggaa baay'ee bareecha hojjetame innaa kunis baay'ee bareeda barreen gaddaas hojjetameeti bubbeen walaa kuffise bariisaa isaa ciisee argine so qonjoona ni bareeda eeshi galatoomi siin jenna ayyaana gaarii si nyaata'u ayyaana ganna kan keenyas immoo ayyaana qilee baga ayyaana qilee geessanii yookiin immoo ayyaana qilee miti ayyaana qilee odoon taane ayyaana qilleeti ayyaana qilee guyyaa ahaan nama
Sitaka. Ilmiti ayyaana qilee odoon taane ayyaana qilleeti. Qillee. Namni tokko yaa'u. Ayyaana qillee. Loqoda biraatti fakkaachuu danda'an. Akka jedhu illee jedhu. Annaan immoo nutis yookiin immoo guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa kennu. Isiniin jenna. Ameen. Hundumti keessaniyyuu biyya keenyaaf kadhannaa nuuf taasisaa. Biyya keenya nagaa nuuf haa taatu. Isin jaalallas kabajaa. Thank you. Ennaa daawwattoota kiyyaa akkuma argaa turtanii kanadha isiniin jedha. Viidiyoo galgala seera waraabuun natti hin mijanne. Kanaafuu seeraan isin waraabne isiniin jedha naaf galcha. Ennaa akkanadhaani egaa kan isaanis haala kanaan kabajnee isaan waliin simanni waggaa hedduu isaan faana simanne dhugaa dubbachuuf ani bara 5 isaan waliin asitti dabarse. Akkaan gara biyya koo galus kadhannaa naaf godhaa isin hundumti keessanuu warri biyya ormaa jirtanii nagaan gara biyya keessanii isin galchuu yeroo ayyaanni dhufu maatii ofii yaadachuun na jira waan baay'eetti garaan nama badaa isiniin jedha. Hunduma keenyayyuu nagaadhaan gara biyya keenya nu haa galchuu biyya keenyas waaqayyo nagaa nuuf haa godhu. Maatii keenya nuuf haa eegu isiniin jedha. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti fayyaa keessan naaf ta'anii laayikii fi sabiskiraabiin keessan immoo akka nu biraa namni isiniin jedha. Laayikii naaf godhaa sabiskiraabiin naaf